ربي أغنو ربي بلا نابت إذا جني راغب تريني راغب والنا براغب وانا براغب همتون راغب أبو تولزانو نافت أبو تولزانو نافت أرارا ساغر مزاتي نوابوس أبو بيا نغانو أقول أبو بيا كوفانو أقول بيا تول جبني بيا تول جالتن تيرين نوا بيا تول جالتن سندر ربي نوابول ربي نوابول وعلى ذلك بيا كسبان ربك قلت أباك يدور اندبرو أبانت كان كب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرخوني شفتي ساني أبوتي هي ilmi abbaa hangam fedhe onniti abbaan dabu tanaafin firraa itti kanne isaanii si guddisu jira rabbi si haa guddisu janii narka didanii takka harka naa dhawaafme isaan rabbi ulmi haa dheereessu obboleeyyan keenya abbootii teenya warreen hangafoota dhiira dhumteerraa hafe akka Usmaa'il Galmoofaarraa hafe akka Maamad Ibraahimirraa hafe dhiira akka gartee warrummaan isaan irraa fi zabana boodaa kana isaan faana kute aliyyee roobaatii fi amman roobaafa amman raabsaafa isaan kana hundaa'u wali qabee warraan maqaan dhayin ka duraaniitii fi ka jidduu tanaa jidduu rabbiin jannatul firdawsii naa qananiisu abbaan ilmoo hoggaa dhale ilmoo sammuu dhaalchisaa jedha hayyuun ilmoo sammuu dhaalchisaa jedha duuba jiddi jireessi namaa ma qabeenyu kun keeti jeeti kaifi dalage ilma daalchisaa akka ilmin dalaganni godhaa jedhu tanaafuu ani sammuu na daalchifte manguddooni tanaafin if dura kanne warra sammuu isaanii hudduu duubatti hin deebine rabbi isin haa godhu warra sammuun isaanii hudduu duubatti hin deebine isin haa godhu namni hundi namaan hin deemu baheeysi namaa bar dhibbetti tokko namaa kanna lammii takka keessatti baheeysa namaa jechuudha bar dhibbetti tokko namaa kanna خسني قديمو هيو أمتا سيخان لم يتكخيسا كتيانو خكا كل لكوتي بكاكو غنمو تسيخان ناجا تيلمو خكا ilmo كل لكوتي رابا كيسان غنمو سيخان ربي أكا غاري ندقا بهيسا نما جتون نما واسدي كابو جتي ورمون بهيسا نما جتون نما واسدي كابو بهيسا نما جتون hayyuu arjaa jeeyina nama rabbii waaliin kanneef isin kun hundi matootiin teenya isinirraa kaasii hanga doktora biyyiitti rabbi baheeysanuu kanne yeroo amma jiru tana keessatti osoo baheeysa ta'uu baattanii akkana lammii teessan duran teessanii lammiilleen akkana isiniin bareeddu burree taati burroomina nu rabbi nurraa qabu burroomina rabbi nurraa qabu amin jaaboo burroomina rabbi nurraa qabu كمالي إسن لالو مي جرب إسن راقب كمالي إسن يادو سمو سا رب إسن راقب كمالي إسن ديمو ميلا سا رب إسن راقب كمالي إسن دبتو الربا سا إسن راقب جالال ربي نوفاقن هررجين أفرنكال لو جالالام بيكمتي بيا جالالا جرد خينيا اللي ببرتقال جماغي أدك جانجتو أكنا موكنا مي أدلم دي شكير اللي بنو من أفرنكال لو يهود أفرنكالو مالت دمو جانتلا مالت نو جانتلا شمشيا جتو أفرنكالو جتو نما هندا جل خنجر أكو مقال مخيسان كامان تنا كابينا أشي نما كابا سين كومندو أشي نما كابا غرغرا أشي نما كابا أبو مان فديوندي أشي كابا جتو أمارا أشي كابا نما كابدي أدجا أفرنكالو خيسان تنافو أغوبرا أغوبرا مو أغوبرا مي Afrankallo di pomiti Afrankallo gafa hawuso miti gafni walit dufani kanke bilisumma barbada walit dufani basase tergina na hawuso Afrankallo jan hayyun na dura jira hindu badoyo isa namo dubbachu sodata bodar dubbayitun kiyano
Waaniin hin sodaanneef waan gaafa sodaannu amma mangistiin nuyi biyya bulchaa jirra, biyya dimookiraasiin bulchaa jirra, sabaa sablammii hojii bulchaa jirra. Tanaaf maqaa nama duumee warra akka maletti zallaqaa bayyanaa akkasi qabeera shanii san anaarra qoma baasee dubbadhaa jechuudha. Akkana moo akkanaami? Kanaafuu rabbi nama if beeku sinaa godhu. Obboleeyyan keenya ka'ala keessatti akkasi laal qabni namaa kun anamma xannachuu qabaachuu baadhi bakka afranii hin dalagu jechuudha. Xannacha kada maal jettiin faranjiin kaataalisti jettiin. Kaataalisti afaan oromootti maal jechuun si'eessituu jechuudha. Namni si'eessituu qabde jiraachuu hin bareedu jechuudha. Obboleeyyan keenya warri ala turan, warri alaa dhuftan, haa achitti hafan, haa waan adda addaatiin nu bareechuu barbaadanii kanatti waan kana gootan rabbii isiniif haa kennu. Rabbii isin haa bareedu. Doktor Amin jedha. Walaa zaalika beeku subhaana rabbikaa. Rabbi khaalini isin biraa jiraatu isinin jaaladha lammiitiyya. Lammiitiyya hedduun isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu. Warra wal jaalatu rabbi isin haa godhu fixanne sadii ayye fixanne. Fixanne waa. Galatooma iddoo isaaniin nu deebisaa. Fayyaa ta'an ulfaadhaa. Abbootiin keenya hedduu tosbee abbaan gadaa eegee bagodhee nu geejanii galatooma horaa bulaa isiniin jenna. Afran qalloo milkeessatti achi dabarsuu kiyyaan duratti abbaan gadaa gama tuuta jijjiiran jahii dhugaa isaaniiti. Afran qalloon erga gama tuutaa walleetti as deebisees odoon naannoo biraa keessa walleedhaan haasoo wal dabarfachuun hin jiraatin afran qalloon jechuudha bu'uura takkaayis rushii aartistoota amma shawaa keessaa bookkisanii fi kakibbarraa mudhii lulanii fi kanuma akkanattuu bakkayyuu goomarsuun taa'u rushiin akka biyya tanatti yookaan dhugaa san dubbannu taate afran qalloodha. Afran qalloodhaaf hoggu takka milee oowwitu ammas naa kan dhaadhaati. Horaa bulaa isiniin jenna. Ulfaadhaa. Erga jetteefuu milkeessaa marra takka odoo keessummoota kabajaa waltajjiitti as yaamin mee shaggooyyeedhaan takka shikif isin godhuun dirqamaatii ijoolleen afran qalloo lash jechaa gamana nu as goottaadha. Feeseen nu keessa jira. DJ Dus ready. Itti shita. Itti nasiin itti oofaan. Maaliif guyyaan guyyaa afran qalloodhaati?
hamilee dhuunfaa hamilee. Abbaa gadaa afran qalloodhaan. Sangala kee waraabaa jennaan. Hamilee naafannadaaf hamilee naafannadaaf haasoo keenya irratti warroottan afran qalloorraa baallee qeebalan takka Ibroo Sheedhaatii fi Mahaatii Sheekhaatiis nutti duratti argaman baga nagaan dhufte nuu jaadhaa solistoota keenya kanaanis galatooma. Feeseen itti fufa. Shargura Olinga arra guyyaan hundeeffama afran qalloo waggaa 62ffaa bulchiinsa magaalaa Xiqqaatoo wajjin ta'uudhaan kan kabajamaa jirudha, yaadatamaa jirudha. Kanaaf hundi keessan warri hirmaatan qabeessa qabdan shargura jechuudha. Shargura. حاهر برا خطوة البرنا حاهر برا خطوة البوبانا أمساتي دوا ولينا باغينا إسانجي جيرة نبيموني تينا Yaro, kasagi di balle, mahajat mistu, kasagi di balle. Dendera afrani, ansuman tajaba, tufate di desa, malam miwargaba, tufate di desa, malam miwargaba.
taajaba tufate jiteessa wala biyor kaba tufate jiteessa wala biyor kaba. Namutu bakkuma jirru agata teenyu sagantaan teenyama yeroo gabaabduu keessatti tinitu marraa namutu yeroo takka nu gattata yeroo keessatti yeroo dukkanaa keessatti namoonni maqaa saba isaa himachuu illee hin danda'an ture. Osoo afran qalloo hin jiru ta'e osoo afran qalloo hin jiru ta'e imagine waa'ee Oromoo irraa akkam jennee dubbanna jira Oromoo baay'ee Oromoon jiraachuu mallattoo kaasuu Oromoo wanni jaamu bu'uureeffama afran qalloo booda Oromoo jechuudha. Shergura yeroo sanitti mee kubbaayyaa afran qalloo naagannaa jaa Oromoon yoo haasu
Baay'ee namoonni hundi sabni bal'aan itti dhufu. Kanaafuu afran qalloo maqaa tuuta muuziqaa qofa osoo hin taane yeroo sanitti saba kana bakka bu'u jechuudha. Ijoollee afran qalloo dardara ammaan sanaa haa hirribarraa hoottaa wal barannaa mijjaanuu faa tolchu ayyaanee dhaloota waan abbootii teenyaa hin dhiifnu barnoota kareefu jennu san yedaloodhaan kan amma feeseen isin ijee. Kun egaa akka waliigalaatti yeroo sanitti miseensonni baandii tana karaa taaktika ta'een akkaataa isaan ittiin deemaa turan kan mul'isu as nu keessatti namoota tuutaa afran qalloo kana hundeessan keessa namoota ciccimoo nu keessatti argama. Seenaan afran qalloo yeroo sanitti maal fakkaatti? Dargaggoonni artistoonni keenya xixiqqoon Alii Birraan faan yeroo sanitti maal fakkaatan? Abubakar Muusaa faanoo hojii akkam gaggeessaa turan? Waan jiru bal'inaan kan nutti himan kabajamoo obbo Usmaa'il Muhammad Adam waa'ee seenaa tuutaa afran qalloo irraa as gara waltajjii dhiyaataniiti waa isinitti himanii meecha bunaa godha. Hundeessitoota afran qalloo keessaa nama jalqabaati Adeeroo Ismaa'il Ahmad. seenaadhaanii bitafanii isinii eegamu hundaa dura warri bunaa daddafa isinii gujjara. kabajamuu أنتنا أستقبل وكان دبدو جرى سنت خيسه ويوم خدير جوهر وكان كنا أركو إسمت البحر إسأسين أمور إبراهيم يوسف أكسمت أغتى جالوان أغتى بلاد خيستون أركو بحر حربي يشوفيا تفهموا بحر اسمه على حربي يشوفيا حربي كو وين أمانتنا دقيقة والليلة أمانتنا دقيقة أنا باسي والليلة جولي أفريقيا أنا بوس مين يدري سيمدي ولا لو كتب أبو بكر موسى ولا لو كتب وأنا أجائبا أبو بكر موسى جولي دري لواتيمت جولي ليلتي على تدرخنا دهاتي يجعل دقيقة إيسا كلاري ليلي قباتي فلو نجيسن وانا قلت أكسيتي أك أياناتي نتي ندردرا مدخل أفر مقال من خيسي جرى المخانة خيستي أك ألقات عن يوم سنين جيخ ممتن Hundeessaa afran qallooti. warri agartee biraa wallee isaanii Nama tokko jechuun hundeessaa. muuziqaa ammaatiin muuziqaa si'anaatiin wallisuu jalqaban nuti jirra magaalaa san keessa ammoo akka hin jirretti ilaalamuu danda'eera. Maaliif jennaan hin jaaramne miti. Maanguddoon teenya tarree maqaa dhadhooytuun hundi isaanii ijaaruu barbaadu ijoollee. Isaanii yaada kana keessa jiru tokkoon qabne isaan sana gootuma keenyaa bara. Tokkoon qabne isaan yaada kana qabaachuu isaanii Ibraahim Abdullee Tarreen dhaga'e. Duba أنا قعدت أقول من الشركة أمانة أنا جاي أوبريشن خينيا من الشركة جاي أقرته ميتوري شركة جشون أفان أوروموتي هيركي جشون بعد جشون هيركي جشون أنا في أوبريشن خيا عبد الصمد ولدت مالك بافنين أما براو الجين وان وجين الشركة وان ودين كل النسانيتو
maallaqa isii deebinee booda walii fi hirgii jedhamte afaan inni gaafa gaafa ijoollummaa maal jennaan jedhe afaan keenyaan hirgii jedhanii naa ibsan kun takka lammataa niin gaafadhe manatsarii kaja'uuf kana maal jedhama jedheetiin namaa niin gaafadheen qabaman guddoo kitaaba keessatti kaayeetiin jira manatsarii kan jedhamu kana maal naan jedhan halaalaa jechuudha naan jedhan an adeeroon jedhani kan laalaa jennaan inni saniin itti buuse inni warri afaan kan nuuf kaaye inni keessan buusan naan jedhan maali jennaan halaalaa jedhan akkuma isaan jedhan san ji'iiti isii san arabni nadhaaraa jedhanii faranjiin gilaas أماري منسر جاني نو أمو حلالا جناني اللي قبنا جشو لهم بيني مالي إيه أكا تجارة مني أكا أياناتي وأنا جايبها شركات سنخيصت أني هاند رايتنج خيا برين كان خيا فان رموز برين كان جنان خط جشو نو كوميتي قبنا فان رموز خلا وتشوف في جناتي بيابي ولا أول كما بقانا komite tukujana afaka yake wetutisna wanje hatta wanje amkhana araba qofa qaba lamata oromo qofa qaba barrenka ya wala wanje takna basu barrenka jechu malif kantu fehis alif fehis yan kan baru ya tezu disu janna laki hakasibti baru jechu wambirati barrenka jechu hatta jechu khutut hatta wanje barrenko barrenka ya aha akkasitti akka barrenkaa jechuu fudhannisanitti barrenkaa jechuunis hatta jechuudha kan qabu uummata oromoo qofaa qaba ingiliziin jarman biyya jarman irraa dhufe hand writing jedhan ingiliziin jarman ammoo hand shrift jedhan amaarri ammoo ijji seefat jedhan achirraa fudhatan na fakkaata ijji seefat jechuudha ammoo oromoon barrenkaa jedhan barruu sanirraa fudhateeti waliin jiraanna أمارا وجين أدري وجين حرري وجين يجوك يدفما صومالي وجين جرانا ولي سريسو قبنا سوانا الدعادة وانا ما انتنا أركي لنوتي هريقا خيستي أفان أمارات انفكين جاف أفان قرموتي غرق الفبيجرة سري ميتي سسن سريسي نيدي جرا أنا أفان أمارات تيسوى أفان أمارات تايتات قبولا لي ولين تيني سريسو قبنا جشو أكملتي جماعات أفرن كله على اتهادا ما أنتو اسم خاصة جوجيرا أنا ترى أركخيا وأخذ أبو بكر موسى أنا دبيتك وبيفشاتوري أبو بكر موسى في جام مدميدي نبيرا تواليتني كان جراتي تشيهو نأرك المو ولي ويتي وديسا نكيفتي أبو بكر موسى جاء نعم أبو سجلي بريد بوك أبدا أكمل نجا ولي قدت إتو أنا والجيه لالو سجلي وهي سلان وجرتي قالوا مداني قبلوا جين أنك بس ولا لو جشوهم بيو أما أفان أروتي ولا لو جشونا ولا ليس جشوني سري متى أفان أروتي وريامان تنريف تدبتني سدقيتي جرا ولا لو في أما مهدي شيخا واللسانة مهدي شيخا واللسانة شنتم شبسا واللسانة ولا لا ناسي عاد مكيا عبد الله ولا التوبة أبو بكر موسى ولا لا أكنت إني واللسانة إسي واللسانة أكنت ودي مغاري أفهم أكن قدتها دوا أبو بكر موسى سجلين تبريد دون أجي وقال جاني midhaan qabne jennaan anuu baasuu danda'an anjaa bukan musaa nama faxina namaati dubbiin galee fiiti jira ballama nu qabee jaani ol ka'eetiin harka fuudhee maqaa fi Usmaa'il wajjoon innis maqaa isaa Abubakar najaa akkasitti wal barra kitaaba keessatti fadhiidhaan kaayeetiin jira akkasitti wal agarree walaloolee amma isin dhageessan kana hunda ijoollee afran qalloo maal kan jedhu kana Abubakar Musaa akka barreessuun godhe يدنا خيستي نجرة أكن جرة على جرة أنا أبو بكر أكم يدا ولا لو خنا ما جت وأنجب خنا أبو بكر موسى ولا لو سمع كستي باسة ولا لو ديدمي ستة ديجا باسة بودا تدوما الردي هنكم تك إني نما ولا لو دنديتي ولا لو كوبيه ولاف وهنجا فدي ولا لو أتباس تهوندا أول أفي
araadhaan waan akkana dhumti garuu tan kaatti dhumtu hin qabdu maali jennaan araarami magantaa araarfama gooyteenu waluman dhawanii arrabaa fi ilkeenu ar'ata duriin akka maal taate naa himi dallante siin arkaa hiriyaa jaalalaa waa simmiine takka miidhamtullee silaa araaramuun akkaa jedha. Akkasitti Abubakar Musaa eegaa dandeettii isaan arge boodaan agartee ammaan tana Ali Shabbootii fi Muhammad Yusufii ijoollee teenya Suleymaan Yusufii akkasumatti ijoollee teenya Muhammad Yusuf isin agartan footoolee asitti agartan kana hunda ijoollee siitu waliin qabalaa jee Abubakar Musaa akkasitti ijoollee teenya ijoollee hafuurri isaanii walitti deemu ijoollee agartee waliin nyaanne ijoollee walitti hin haane ijoollee qalbii bal'aan walitti qabee akkasitti daldala gaarreetti jamaata keenya jaallamne. waan sun fakkaatu haalli sun fakkaatu mee isinii fi waan gabaabduudha isinirratti dubbisa. Maal jedha jalqaba jahaatamaa keessa bara dardarummaa sanitti akka waan ajaa'ibaa waatu na keessa yayyaa'aa ture. Barri san waan fakkaatu barri san akka waan dhaloota wahiitiif cimiimmuun qaadhimametti suutuma suutaan sissiqaati dhiyaachaa dhufu. Haalli gaafas keessa buune haala ajaa'ibaa daranuu haala addaati ture. Haala akka nama guyyaa keessa abjuudhaan liqimfamee haa ta'u malee haalli sun waan fakkaatu waan kanaa waan sanii kana jedhee ibsaa himuun hedduu dhibaadha. Haalaan rakkisaadha. Yoo kana magaalaa dirree dhawaa keessa tattaafanni dardara saboota biraa ha'aa tittirachaatii dhufa. Warri haala kana hubate warri waan deemaa jiru arge dardarri waan jige biratti jiguudhaaf eega bakka laallachuu maaltu mala akkam goona kan jedhu jedhee hammalu malee ka'ee waa godhuu hin turre ture. Warri kutaa takka magaalaa san keessa waliin jiraannu jechuun dirree dhawaa keessa waliin jiraannu dardarri saboota biraa if ijaaruun aadaa isaanii waan guddisu haala mirqaansaa bifa lubbuu butee ofitti qabuun irratti hojjechuuf tashachuutti qaba. Warri kun yeruma gabaabduu keessatti muuziqaa ammaatiin yookiin muuziqaa si'anaatiin wallee ifii itti fufuudhaan qaata nama isaanii buuharsaa gammachiisaa daddaa isaa maraachisutti qaba. Warri kun isaan keessaa keessattuu warri garii bifa miidhagaa qabatee waan dhiyaatee warra biraatirra nama hinaafsisuu qullitti kan hin dhaabbatin yaada wahii keessa nama buusuu hin oolle ture. Dardaraa fi shamarran keenya walqabataa kan hin turin faffaca'oodha turan. Akkaan dhiheessuuf akka waan dhagayaan jalaa ligidatti inuu akka waan maal jedhee dardaraa fi shamarran keenya harkaa walqabataa kan hin tahin faffaca'oodha turan. Akka waan dhagayaan jalaa ligidatti inuu akka waan shaggooyyeedha isii sanuu qaqqaanfachaa isii kullii waan hin tahin waan biraa kan irraan kaayyatin beekaa akka waan bira dabraniitii fakkaata. Gaafana nuti hin turre hin jirre akka waan nuti magaalaa san keessa hin turretti ilaalamuun danda'amaadha. Kana jechuun waan jireenya keenya mul'isu waan wal gayni
يخين سوسايتي والبوهرسا إدي والدسكو وان إمت غدا بورسا إنما إساء الردي دمك أخوز غافنا مقالا دريقا خيستي يرادا لخطادا نقعد بتشوف أفان قوتون إنو هنجرو جتشو دندينيا أكني جر جلو هنجرو جر جنو هنجر أكا هنجر جنو نجر أكا جرو وانسلا نرى خنافو والرئيف جاره بونا متى القبا يا دفقتان نققتا به خنو مافو إجا مقاتين بالأتما بفهم ملين نبرا دبروف درنو أجقتوف تترجد خؤوندا هاته ملء نوس يبوبولي تكماني خانا إف إجارة ورا ندور توريس إتأكبا إنو برا دبرو فاتو أركبا خن أكا إتي إهتهو دندي دي ماتي وجين إتي دفو جيران دا أجا كانوا ديالو قبابدو خيستي ifi jarre gaafa agartee aruuza nama beekamaa tokko biikoo jedhama manguddoon achitti nu afeerte wallee adda addaa baasnee manguddoo irratti gaafa wallee isa wallisnu manguddoon meeshaa isiniif binnu malee jedhanii nama lama erganii meeshaa ajaa'ibaatiin waggaa tokko keessatti raadiyoona Finfinnee keessaa wallee teenya gallakkifamte. Garuu gaafa sana akka dhageenyetti Akililuu Habtawal liij Akililuu Habtawal fi Raas Imiroon nama dammaqe kana waggaa argan wanni kuni dhaabbachuu qabaa jira. Baatii 4 fi 7 wallee teenya gallakkifamte. Wallee takkatti birrii 30 qabaltan jennaan Ibroo Ahmed Uwwo fi Abdullaahi Furdaa haa ta'u ni qaballa jedhanii ماليني سن خفلمنا أن وليس دي وليسة علي شبو وليس دي وليسة محمد يوسف وليس دي وليسة والرخن هون دافو صدم يخفلم ولي تكتي صدم أكسمت محمد يوسف ولي سدي وليسة خلاف قا أغرتي مالكا إبرو في إنه عبد الله فردات مالك خنباسي ولي تنجرو باتي أفري في تربان سدي أفدمت بركم تكوفي دي بس قالي في أفرتمي شميت قرا ولكا موسيقى أنت جلابتي قابس ليج أكليلو هبتوي إتقابة ما تري أما اللي راس أمير تري قابسن واللي أبشوا قبل يعني واللي تنجلابة نوني أهل دكتور تري جلسن واللي تنجلابة أبتي يراون قصة فادا إني وقايسا نما كا ألما شيء فادا محمودي نورين كفلم أكمل نورين كفلم نورين خبر تستني واجورا أري Somalia ini nama kenya khasnya lon lawan tu untuk dengan negara besar. Baru saking gone, kadang kenya biar debe, namanya agar tegari warid debe ni hilang. Gafan Ali Birra nujin turre, Ali Birra berakum terkofi di bas agali fi jahat misadit tinuti dabal Ali Birra. Rajum ada kana jarah hisamat. وبركم تكوفي بس قالي في جهات مشدد اللي برانتي دامه مش قبامة عبد الله سكسفون كان يخون سكسفون ولا فجوا اللي هرماياتي بل توري لينجو اللي هرماياتي جدخون أملي محمد عبد الله بروج عم جولين نم أفر إنسان هرمايات رانتي دامن محمد نم أما خالد أنا ستي محمد وإبراهيم ودا إن اللي وركم بالشاتي نم ولا لو خطبوا والأركو والأولو جاي خن خطب سفاده أنسي جالي جاي خن علي براتب خطب سفاده أكسيت خالي ولين تنيا سوت وسوت بك إيسين كتم ترى بك بدا سنتين سنينجا أما حاجة نملي جودين نفخرا خنا نقوا خانو خرا عاداتي ما جتون آدم خو جتون
aadaa jechuun dhuhaasa gowaa hin qabne kan gowaa kana dhagayu lama afaan kana beeku qofa jechuun afaan gara biraatiin nama Oromoo qofa nama Oromoo qofaatu ergaa walaloon tun qabdu beeka isiisantuu sossoosa isiisantiitu agartee akka dammaqutti geessa amata 62 dabre amata 62 kana keessatti hoggaan adhaa as deebi'u kantiibaa keenyaan argaa jaalala akkamiin agartee isin wajjin ta'a itti aanaan isaa Ibraahim Yusuf karaa badhaadhinaatiin akkasumatti harbiin jiitii waan ajaa'ibaatiin akka kombineeshina ajaa'ibaa waan bareedaadha hedduu na gammachiise akka kun agartee itti fufuu qaba maaliif nuti bargaafata hin feenu kun Harariidha kun Somaaliidha kun Amaaraa kun Minittiseedha hangaafaan biyya tana dhufe wallaahi dhugaan isin ja'a Amaaraa fi Tigiree namni araarsuu dandayu Oromoo qofaan jedhan raasuteelitti intarviiyuun hojii hin godhan an afaan Amaaraa hin beekuun jedhan ijoollee teenya natti ergee isaa dura taa'an keenya naan jedhan an afaan kana hin beeku eegaan biyyaa bahee ture zamana Haayile Sillaasiitti hin bahe afaan Amaaraa maxxansee hin dubbadhu warri Amaaraa xiqqoo akka Oromooti irraa wal dhaba inta baattabaa siin jedhan akkas qaba haalli jaraa Oromoo siin jaara kana itti baattabaa waan akkana amma namni shaatira kaniin arkee Somaaliidha yoo ati afaan isaatti oo wanni Somali waan Somali wayyaa siin jaara michi kana ittiin beeynu nama afaan kee dubbatu akka nuti qabdaa beeku qabda namni Harariitis waan akkanaa kana qaba nama keenya kun dadhabbiin akkasii qaba namni Harariitis waan afaan oo azawii fariidiin siin jaara agartee si jajjabeessa أنا بينه أكنا وأنا كنا كباشو قبل هذا وبلين خير ولي أمارات اسم أبشرين ما خنا بسوا قبنيتي خناتو بتوع كندرام مش شاتي دراتاتي أفعل الكرمات ودني بستني في كل هفوق أبا مالي في سجا نما أمشي نما الرسو أمانة مليين جو أنا بوانا كنا دبلو أمارة جبيتي وتبيخي أماري كرمو قبل ولي أرمو أمارة أكاك أرمو فدا نفدينا متي يوغياتو كو أغرتي سر جباتي سيبولچه بورو أتيتو يسولچه بورو خانتو خان بولچه خناف نو أمتا أغرتي خناف أغرتي أكاته هدي والدي جبيسو قبنا شطارا كناتيس قباشو قبنا خافان خيني دبته حساب الرفت بتو قبنا أكمل الرجال أقول خنا أمال اللي فتينا تو قبل الشوفية أنا سمعتي درسيو دبتنا جدا هيتون دبتنا قالوا هم من بتين كم بدأتين لكن بشوف السلام كله مسلم tole babar kadawame nage na chibasa mutullen ogumba teenya xiqqoo isaan irraa barre walalaadhaa fi walaltuu irraa barree jirra rabooda waltajjii feetirratti walaltuu fi walalaa arra qaceelloo qabannee jirra jechuudha galatooma horaa bulaa seenaa bara waggaa 60 yeroo gabaabduu keessatti kan nuun ga'e jechuudha. Hedduu galatoomfannaa kabajaan akka keessa. Tuuta afran qalloodhaa dargaggoonni yeroo sanii kan garagaraa baay'ee dhagaa kan walitti dhufanii guyyaa irraa kanan uummanni bal'aan kun akka ga'u kan godhanii isaan kana yeroo mara yaadachuun galateeffachuun barbaachisaadha. Kabajamoo yeroo takkatti gaazexeessaa Ibraahim Haji waa'ee tuutoota afran qallootii fi kan garagaraa gaafadhee akkaataa itti neemanitti tuuta afran qalloo keessa miseensotni jiran Ismail Muhammad, Abubakar Musa, Sulaiman Yusuf, Ali Shabbo, Muhammad Yusuf, Salih Muhammad, Ali Ahmad, Yohani Tuche, Abdullahi Torke Chuya, Abdullahi Ahmad Baru, Kunimo Tabata Akkordioni Kandurati, Muhammad Ibrahim, Tabata Harmonika Kandura,
maqaa qoosaan isaa immoo qophii jaamaa rabbi rahmataa godhuu fi Abdusalaam Ahmad Sheekhaati fi kan kana fakkaatan dargaggoota tuutaa Afrankalloo keessa turanii Muhammad Yusuf kanneen hunda nagaa abboon keenya haasawaadhaa ture yeroo ammaan sana kan sababa yeroo sanitti rakkoon garaagaraa irra keessa inni nama tokko sirbii yeroo sanni weetisaa ture keessa siyaadachuu an dhiisuu itti aansee boo dhiisu ifa bareedina feetii ijji si arguma feetii jechaadha kan ture jechuudha. Miseensota tuuta hiriyaa jaalalaa immoo tuuta bii kan jaamaniitu jira isaan keessa Ali Birraa Himee Yusuf Ilyas Ibro Abubakar Muhammad obboleessi Usmaan Muhammad jechuudha Ali Abdii Jaamaa kan Torontoo keessa jiru Ilyas Yusuf obboleessa Muhammad Yusuf jechuudha. Isaan gongaa tuuta hiriyaa jaalalaati. Miseensota biiftuu ganama immoo Ali Boonaa Yoonis Abdullahi Saalih Abdullah Mukhtar Abdullahi Jarman kan jaamu Abdii Yusuf isa sarbi Ramadan godhuu fi kan kana fakkaatanii miseensota tuuta hiriyaa jaalalaa tuuta abbaa kana keessa immoo Ali Birraahim Yusuf Ilyas Ibro Abubakar Muhammad obboleessa Usmaan Muhammad Ali Abdii Jaamaa kan reeffatana jennee miseensota kanneen kana fakkaatan akkoo isinitti himnu jechuudha. Miseensota tuuta maskoob kan maayyii jechuudha. Tuuta maskoob kun aktara yeroo sanii kan filmii jaalatamaadha kan zamana keenyatti jiimiidha jiimi. Kanaafuu aktara filmii kan yeroo saniiti maqaa kanaan kan moggaasan tuuta maskoob kan jedhamu shantam shubbisaa Sayyid Sheekh Hassan Himee Yusuf Bootteedha gara tuuta kanaa kan seene jechuudha. Himeen tuuta baa keessa kan ture Khalid Bakar Abdurrahman Yusuf yoomiin qoflee ayyaada keetiin booyaa hokkuunumaan aadaa ayyoomiin fayyadee kan weeddise jechuudha. Isa rabbi rahmataa godhuu fi Amin Musa Robbo Muhammad Hussein yookaan Shimee kan jedhamuu fi kan kana fakkaatan miseensota tuuta Afrankallootiin ala ture jechuudha. Kanaafuu warra du'e rabbi guddaa rahmataa godhuu fi warra lubbuun jiru bakka jiranitti ammallee umriin waa dheeratanii fayyaa rabbii nuuf haa ta'u yeroo kaamilee na kana. Kanatti aansee walaloo gabaabduu takka nudi isiti tanti muazeli isi afeereetiin gara maayii deemna jechuudha. Dubre muazeli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانا في الله دانس جبان قبا أن أرى والله همود رغروني فرس إلهي حمدا لك مولا الحمد لله حمدا لك مولا الحمد لله إيغان صفات فني اللهم صل على محمد إرغاث يقالي صحابو تساتس أما فرف آلي والرجل ديمن هند تدبلي بوسف إساني فيس رحمة خيتولي بوسف إساني فيس رحمة خيتولي قالوا إيسا ترتن من قدون جايادا تنخديرون جاري بربادي تنسين كيسا دبي إيسا قدان تني موني فقاتني نقاجر تومرو بقجرات تنقرو كلين سرازوري لفتنا هنحفني إيغان سينا تسندقي ريبا تكارفني أخاخو جاء سغليتي دقي فدا عاداتو تشابي أكمي سري فدا أكم يا أخاخو أكم نقاخيتي نما أخاخو كمني قدين برنسيتي إيغاتي مناباتي قدانتي نبرا قد كيسا كوتي سمو توقافي تجرا قوجو فوتو قبا تمنا خينياسا أبر رفل نفتي هاويسو أفرنقلو سيناسي قبابدو دوباب برسيتي seenaa dhugaati jettee gubbaan mallatteessitee seenaa dhugaati jettee gubbaan mallatteessitee gaafii keessa kootii goojoo akaakuu keetii eessatti argamti? Deebisaa kanaaf kunoo arra guyyaan gahee cufaaf rabbi hamdi kan asiin nu gahe. Hayyoota sabaaf qaalii gammachuun koo arra waa hundumaa olii dagaagina aadaadhaaf afaan koo guddisuuf unkura dhalootaa hambisuuf anaaf seenaa wareegni isin baaftan kan ana guddisuuf ana biraa hukuutee kan sabaa huboonsu ambaasaadara nagayaa ilmaan oromoo hundaaf bartaatanii fakkeenya hawwisoo Afrankalloo akaakoo bar
Agarsiituu hundeessee bu'uura sirreessee hidda gajjabeesse. Akkasiin seenaan tun bara arra dhaloota hugeesse. Warra du'eef jannataa bara galalli isaanii fayyaaf umrii hawwinaa warra lubbuun jirtanii. Akaakuu Ismaa'ilii fi waahillan isaaniif qofaanii lammiif jiraatanii. Hawwisoo afran qalloo jechuun waan guddoo jechuudha. Hiikansi ammaasis gosa afur jirra. Mee amee tuttuquu maqaawwan isii alaa fi baabbilee ammas dagaaf oborraadhaan. Ati hoota migaa eenyu jettee nan gaafatin fee eenyu maqaani? Ani shooniin gootaati goota gaafa xiqiitii intala kaayyooti intala kadir johaariin dhaloonni fe'ees gandi keetoo kamii ganda jiru keessa dhaloonni fe'eessa eessatti dhalattee dhaloonni fe'eessa ganda keetoo kamii ganda jiru keessa jettee nan gaafatin of eegiyaa firaa jettee nan gaafatin of eegiyaa firaa ani tala gandaani tan biyyaatti jira lafeen tan tookuushii dhiigi kan koo oodhaa yoon ganda keessaa dhufe malee kan ganda dhaaddatu afran qalloo keessa tokko wahii jira. Ani intala Oromoo taniin seenaa beeku warra arra taa'ee homboruu afeef. Ni sobda jannaan kunoo gaafadhaa haboo toosu'aat isiitu naaf ragaa. Haboo jechuun haadha tan saba siitiif yaaddu. Ijaarsa biyyaatiif qooda gurguddaa qabdu. Magarsituu abdii tan yeroo gaarii faamtu naaf jiraadhu gifti habootu yaa bontu. Gifti habootu yaa bontu. Badhaasa afran qalloo haadha qeeroof qarree bilisa shanyiisii ta'e. Badhaasa afran qalloo haadha qeeroof qarree bilisa shanyiisii dhawwaan xiqqootiin aarre. Uumaa si tolchee rahmaan si gargaaree harki kee hin goyne kabajaaf ulfinni kee kan beenyaan hin jijjiiru. Yaa haadha jeenaa yaa haadha siyaasaa lafeen tee qabduudha onneen tee rasaasaa. Haboon naaf mootiidha bu'uura eenyummaa isirraa hin dhaadhe bareedinaaf guutummaa. Guyyaa keessaan dhufne teenya dholootumaa guyyaa keessaan dhufne teenya dholootumaa. Akka akaakuu keenyaa akka afran qallootti anis ragaan baha hanga humna kootii. Haboo tooyaa arjaa alaa fi manatti addunyaa bal'oon tun ragaa sii fi baatii. Ani haboon bilillee na fakkaatti mahbuubaa shanyii mootii kan mootii jarman jilbiibbachiiftee. Jeenummaan isii warqituudhaan maltii mootittii walloo isii raayyaa keessaati. Haboon too dawaadhaa haboon too ifaadhaa haboon too bishaanii haboon too midhaanii haboon too daawwitii an keessatti filaalu karaa isiin baafte haliin ani imalu. Manguddoon haadholii du'aayi naaf godha akkaan haboo caalu. Manguddoon haadholii du'aayi naaf godha akkaan haboo caalu. Halangaan aadaa Oromootti bakka gurguddaa qabdi. Abbaa manaatiif gaachana hayyuu biraatiif aangoodha. Ustaazaaf ilmiidha. Arustichaaf beekamtiidha. Anis har'aa akaakuu kiyyaaf halangaa fideefii jira. Habootiyaafis giiftii teenya badhaasa tokkoon fideefii jira. Silaa qalamshiishni siyya qallaan dhufu isiniifis akka afaan qullaan galle waan isinii fidee jira sanii ni bu'e jechuudha. Habooti akkas naa dhuftu naa godhaan gasu.
isheen. Galatooma harkaan haadha waan geggeessaadha. Galatooma. Ulfaadha. Mee yeroo takka kashiif akka jennu wallisaa jaalatamaa keenya maatiin maqaa keessaniin gara waltajjii afeeriitiin yeroo takka waa yaadannu mee. Manni abbaa gadaa manaa miti galma. Dawoo gubbaa shani malee keessi isaa tokkuma nuun jaa kabajamoo maatii gara waltajjiidha. Ayyee galatooma hunda dura aansee warra sagantaa tana qopheessee asitti nu afeeree kabajamoo kantiibaa keenya ani gammachuu daangaan qabneen na dhagayama akkasumatti harbii akkasumatti obbo Ibrahim galatoomaan isin ija hunda dura aansee maaliif amata 62 booda awwaalaa baanee bakka tana dhaabbannee asii wal arguu keenya gammachuu daangaan qabneen na dhagayama walaloota kaan isinii ja'a manni abbaa gadaa dura namni gubbaa miti keessaan madaalamaa bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa sadarkaa namoomaa kennaaf murtii mara suni dogongoraa nama ayaa qabu dhabasaa laalanii beekaa hayyuu namaa dhageetii dhoorkanii harkataa fi dhabaan wal madaaluu dhiisaa maalummaa namoomaa wanni mirkaneessaa gubbaa miti keessaa namni dhugaa suutaa dubbiin hin dadhaqu na harkaa je'eetii seedduun babbalaqu ifii dubbachuu irra caqasuu guddisaa takkittii dubbatu waa muree murteessaa bifa namaan laaluu gochaanii madaalaa bifa namaan laaluu gochaanii madaalaa tiyyaatti hanjuu tan dhugaati ilaalaa santu nama caalaa siroo dagaa mana abbaa gadaatiin isinii jaa Sambadu dide, era saati bunu, numa
boote galmini mul'ata odaanni dhaabbata ayni afaan qabnaan funyaanii dubbata galmini mul'ata odaanni dhaabbata ayni afaan qabnaan funyaanii dubbata akkas Gada, eka biharani, jani gabani biharani. Akasi mandi, apa gada, eka biharani, jani gabani biharani. Bagada manamiti galma tuto gubashani bale keisi saatokuma manne bagada manamiti galma tuto gubashani bale keisi saatokuma aslan modata hon yeyu bekama senan romota yo miram fatama aslan modata hon yeyu bekama gelin romota yo Akasi Senan abba gada doi sambadu dide hera sati bulun numana fune botte galbini mulata odanni abbata hayni afan qabnan funyani dubbata hayni afan qaban funyani dubbata hayni afan qaban funyani dubbata Galatoma isinin jaalatanii miti yakkaanii baga jiraatanii Galatoma baay'ee isin galatoomfannaa kabajamoo artistii keenya jaalatamaa maatii hedduu galatoomii seenaa yeroo dheertuudhaan seenaa bara dheeraadhaati manni abbaa gadaa iddoon inni jiru bakka inni jiru nu jala badee kan barbaadaa turre kanaafuu baga rabbiin kanaan nu ga'e jenna irra deebineeti sagantaa teenya tan gara koolabbiidhaa deemaadhaa miti jirra keessummaa tokko gama keessan ga'uudhaaf hin deemamman tanaafuu yeroo takkamee daddafaati bakka jirtanii nu gattataa daddafa warri karaarra jirtan. Daddafa. Halo. Kabajamoo Dr. Abdusamad Kabira gara waltajjii dhufanii haasawaa gabaabaa akka nuuf godhaniin afeerraamee amiiladhaan gara waltajjii dhagaa keessaa. Dhugumatti hedduu galatoomaa kabajamoo kantiibaa Dirreedawaa obbo Kadir Johar itti aanaa kantiibaa obbo Harbii
Yusuf itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa magaalaa Dirreedhaa. Sultaan dubbadhaa gammachuun daangaa hin qabdu waan hin jenneef. Har'a ani maqaa Dirreedhaa Global Networking bakka kana jira. Maguddoo tanaa dhugumatti akka isaaniin malu kabajaa argachuu isaaniitiif hedduu bulchiinsa Dirreedhawaatii fi kanneen qophii har'aa tana dhugoomsuuf tattaaffii gootan hunda galatoomaa isiniin jedha. Parpasiin guddaan har'aa tanaa nuti akka Dirreedhawaa Global Network Dirreedhawaa Global Network waggaa 13 eega ijaaramee fedhiin isaatii fi galmi isaa guddaan biyyaa fi alaa keessaafuu biyya alaa magaalaa Dirreedhawaatii fi naannoo isii walitti hidhuudhaaf akkamitti dantaa waloo waliin qabaanna kan jedhuuf waan ijaarameef jecha mootummaan har'aan tana biyya bulchaa jirtu magaalaa Dirreedhawaatii illee bulchaa jirtu kuni hiree akkanaa nu kennee nutis mootummaa kana deeggaruu keenya isin cinaa dhaabbachuu keenya hojiidhaan isin garsiisaa jirra jechuudha. Kana waan ta'eef har'a wanni godhamu kuni yeroo hedduu barabaraan biyya alaa keessatti waggaa 61ffaa waggaa 60 waggaa 50 afran qalloo kabajna jedhee namni bakka adda addaa irraa waa godhu. Bara 2018 egaa mootummaan Abiyyi aangootti dhufan booda jaarmiyoota biyya alaa jiran mara akka biyyatti galan hayyama laatee ture jechuudha. Kanneen keessaa warri yeroo sun dhufe tuutaa afran qalloo biyya alaatti faffatee hundi waliin qabame as waliin dhufnee turre jechuudha. Garuu maaltu argame tura keessa namaatu dhufe malee jaarmeelii biyya alaa turuu isaa biyya isaatti akka hin galle argina jechuudha. Kanaaf qophii akka har'aan tanaa nuti akka Dirreedhawaa Global Network initiatiiva fudhanneet biyya alaan akka qophootu goone. Akka wanni akkasii nuti hin deebineef magaalaa kana keessatti qophii kana wanni tilmaamnee goone bu'uurri afran qalloo magaalaa kana waan ta'eef jaarmeecha sun galchinee bulchiinsi Dirreedhawaa kaamma jiru kahee gara dhufu amanaa tana nurraa fudhatee biyya kana keessatti barabaraan akka nu kabaju kabajaadhaan bulchiinsa Dirreedhawaa obbo Kadir Johar irraa hangafee kanneen birootis akka amanaa tana nurraa taqabbaltanii asitti barabaraan akka nu kabajan isin gaafadhaa jechuudha. Haasa'u seenaa afran qalloo warreen irra beeku hedduminaan magaalaa kana keessa jira. Yoo ani itti dabalee ni dubbadha jedhee xiqqoo narraa hin tolu. Garuu wanni beekuu qabu akka nama naannoo afran qalloo uumaan isaa gosa jalqabbiin afran qalloo instituutiona malee gosa irratti hirkatee akka hin taane akka hubatamu reefu Ismaa'eel sirreessee akka gaariitti keessa bu'ee makaa tuttuquudhaan nu himee jira. Akkasitti akka hubatamu nuti fedhii teenya guddoo ibsisuun. Kanaafuu wanni asitti Dr. Maali Sheikh Abdullah Sirabsa okuta kaasna hotu ifa meseji tana ani haasa'u fin qophoyne haasa'ullee haasa'u yoo dandattan sa'a dheeraa nama haasa'uu dandayu keessa isin guutuun hin barbaanne hiyyeessinumatti hin gurguradha. Garuu dhaamsi kiyyaa guddaan waliin akka name akka Dirreedhawaa Global Networkitti yeroo dheeraadha
wanni kun itti yaadame nagaya biyya alaatiifis rakkina nuti keessa jirruufis akka gartee furmaata nu taatan abdii qaba. Kanaaf amaanaa tana isinit dabarsuuf akka nurraa taqabbaltaniin isin gaafadha. Obbo Kadir Johar kantiibaa Dirreedhaa Obbo Kadir Johar dhufanii Ismail Ana milaki Mero Kimon Okay, suni milaki Kimia Nabel Johar kantiibaa Dirreedhaa mee harka naa dhawaa fi wanna kan nurraa taqabbalanii wanni kun egaa nuti ifirraa amaanaa dabarsine bulchiinsi Dirreedhaa Obbo Kadir Johar maqaa bulchiinsa Dirreedhaatti wanna kana nurraa taqabbalaa. Abdiin teenya barabaraan magaalaa Dirreedhaa keessatti qophiin tun akka nu qophooytee biyya alaarraa nu galtu barbaada. Abbootiin gadaa isinillee dubbiin tun ilaalti gama kiyyaan haasawaan Fayyaadaa galatooma irraa bu'eetiin jira. Hedduu galatoomaadha. Kabajamoo kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaadha. Asumatti kabajamoo asumatti hawwatii ga'anii haasawaa gabaabaa nu godhanii sagantaa keenya xumurraa hedduu. Regolova kanatu nu afeere kanadatti Afrikaan dhaabata jaatamii lammaffaa asitti ayyaaneffannaa jedhanii biyya dhaqullee hin feene Ameerikaa giddiina ta'eetiin dhaqee warri dandasanii dhugumatti akka gaariitti nu simate Aadde Tireezaa obboleettii isii Yaasimiin akkasumatti Fatiyaa ijoollee hedduudha achi kan jiran akka jabatti nu keessummeessan akkasumatti Abdussamad warri isaa jiitii hundi masaraasan jii akka gaariitti na keessummeessan aan maqaa kiyya maqaa agartee jam'aata kanaatiif jedhanii hedduun isaan galateeffadha. Galanni isaaniif dabarsu wallaahi xiqqoodhaan galata guddaan qabaa fi maqaa jam'aata keenyaanii galateeffadha isaan. Akkas ta'eetiin kantiibaa keenyatti dabarsa. Akkam bullee. Kabajamoo Obbo Harbiibuu itti aanaa kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaa. Kabajamoo Obbo Ibrahim Yusuf sadarkaa itti aanaa kantiibaatii fi akkasumatti illee bakka bu'aa mootummaa. Kabajamoo Abbaa Gadaa Abdurazaa keenya akkasumatti illee kabajamoo Abbaa Gadaa duraanii Abdumalik Yoonis kabajamoo Komishinar Alamuu Magraafi keessummoota keenya keessaafuu abbootii teenya warra seenaa kanaa wajji wal qabatee qubsumaa afran qalloo bu'uura isiin bu'uurtanii wajji wal qabatee keessummoota keenya Obbo Idriis akkasumallee Dr. Abdusamad Ismaa'il hundi keessa warri achirraa dhuftan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin ani haa dhufuun isiniin jaa galatooma. Arraan tana warri nu jidduutti argamu obboleessa keenya wallisaa Mahadii fi akkasumatti illee artistoota as keessa jirtan
haawwan keenya warra ardoota sagalan irraa asittiin gidduutti argamtanii ayyaanni kun waggaa 62ffaa yaadannoo afran qalloo yaadeffachuu fi akkasumatti illee bara baraan kabajuudhaaf wanni isin asitti badhaasa nu kennitan yookaanis amaanaa nu kennitan tana maangeeyuudhaan warra rabbiin dandeessisee ba'aa kana fudhatee deemuu nu haa godhu. Antis akka bulchiinsaatti waan dandeenyu bara baraan kadhufuus yoo jiraate akkasumatti illee wal harkaa fuudhaa ayyaana kana itti fufsiisa. Ammoo ayyaanni afran qalloo gizee jennu warri as argamnu hundinuu afran qalloo sabaa sablamman ifreessatti haammachaa ture malee yeroo durirraa eegalee wanni reefuu abbaan keenya Ismaa'il jechaa ture afran qalloo gosummaan shanyummaan odoon ta'in namummaadhaan ummata hawaasa haammatee magaalaa tana tokkummaa isaa cimsanii waliin deemuun barbaachisaadha waan inni jeessan nutis tokkummaa keenya agarsiisuudhaan sabaa sablamman warri wajji hoogganaa jiru hundinuu akka harka takka wal qabannee injifannoodhaan magaalaa tana dura ceesisaa jirutti ibduraafillee akkasitti itti fufna jenneeti kan ibsinu. Ayyaana kanarrattis wanni reefuu ibsees nuti akka barumsaatti waa hedduu irraa baranna. Abbootii booda haasa'uun xiqqoo ni ulfaata haa ta'u malee arraan tana asitti kabajine marsaa dhufuus yoo rabbi jees iddoo adda addaatti akka gaariitti haala miidhaginaan kabajuun barbaachisaadha. Keessaafuu galataan galatoonfachuu barbaadu dirree Global Network warra Minnesota Ameerikaa keessa jiraatan isaanis deeggarsa godhaniin mana kana haaromsuudhaan keessaafuu Dr. Abdusamad Master Hassan warri achi jirtan yaa'u galataa nu biraa qabdan namni citaa akka lafarraa ol kaasilleen galanni isaa himamuun dirqama. Kanaafuu hawaasa keessaniif kan gootan galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Warri asitti ammoo warri ala jiru diinagdeedhaan maallaqa ergaa hojii tana akka galmaan gahu goosisaa kan ture wajji wal qabatee keessaafuu bu'uuroota yookaanis bakka bu'oota ammaan tana hawwisoota afran qalloo maqaa isaanii qabachaa deemu jiran ijoollee gumii afran qalloo khaliifaa fi akkasumatti illee kiimiyaadhaan kuni waanuma jiru rakkoon qabu. Kanaafuu khaliifaa fi akkasumatti illee kiimiyaa tuuta isaanii keessaafuu biqiltuu dhaabuudhaan mana san halkanii guyyaa itti dararamuudhaan jalatti bututtuudhaan hojii isaan hojjetan akkasumatti illee wanni afran qalloo sabaa sablamman keessaa qabdi jennuunis mucaa maaster dasuu jaaniin inninis isaan jidduu ta'ee wajjii kana hojjechuu isaatiin hedduu galatoomaan jaa. Durarrattis ijoolleen keessaafuu hooggantoota akka mootummaatti dirqama isaanii ta'us warri ispoortii koomishiinaroota hoogganaa turan bu'aa hojii kana galmaan gahuudhaan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin haa galatooman jechuun barbaada. Ammoo maayii irratti keessaafuu ayyaana kana akka miidhagu akka sirritti badhaadhina ta'e argamu kan godhan araddoota keessaafuu warraan galatoonfachuu barbaadu warra sabaawwan keenya as keessatti saba adda addaarraa Guraageerraa saba Amaararraa saba Somaaliirraa hundinuu warra asirratti argaman maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin ayyaana afran qalloo fakkeessuu isaaniitiin maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin galatoomaan jechuu barbaada. በመጨረሻ ያው እዚህ ውስጥ ያለን ሌላም ብሔር ብሔረሰቦችም ይሄንን በዓል ለማድመቅ እዚህ ስለተገኛችሁ በተለይ ከተለያዩ ከ01 ወረዳ እስከ 09 ወረዳ ያላችሁ አመራሮች
የኛ አባላቶች ብሔር ሳይለያችሁ ሃይማኖት ሳይለያችሁ በዓሉ የኛ ነው ብላችሁ እዚህ መጣችሁ በጋራ በደመቀ መልኩ እናንተን በሚመስል መልኩ በእኛም በማድረጋችሁ በራሴና በአስተዳደሩ ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ቅድም አባታችን ያለው ባባ እስማኤል ያው መስራችም ስለነበሩ እዚህ ውስጥም ስለነበሩ አባቶቼ ከላይም የመጡት እነ ድሪሲም እነ ዶክተር አብዱሰመድም ሁሉም እዚህም ስላሉ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው አፍረንቀሎ አምበሬላ ነው ወይም ጃንጥላ ነው ብሎ ነው አባታችን ቅድም ሲተረጉም የነበረው ሲተነትን የነበረው። ይሄ ማለት ሁሉንም በስሩ አቅፎ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ አጠቃላይ የሰው መብት እንዳይጣስ በጋራ ያለውን ነገር ሰው እንዳይበደል ለማድረግ የራሳቸውን ጥረት ከማድረግ ማንነታቸው እንዳይጠፋ በጋራ ተደራጅቶ ሲሰሩም ስለነበረ በተለይ ያኔ ስለ የነበረው ትግሬና አማራ ሲጣላ ኦሮሞ ብቻ ነው ሊያስታርቅ ነው የሚችለው ብዬ ጋዜጣ ላይ መልስ ሰጥቻለሁ፣ ቃለ ምልልስ ላይ ብያለሁ የሚል አባታችን ገልጸዋል። ግን ትልቁ ችግር እኔ አማርኛ ስለማላውቅ ያው ይንተባተባል ተብዬ ነው የምተቸውና በዛ መልኩ እዚህ ያላችሁ ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞ ጉዳይ ሳይሆን የአማራ ጉዳይ ሳይሆን የብሔር ጉዳይ ሳይሆን ሁላችሁም አንድ ሆናችሁ ስጋት ሳይሆን በአንድነት ይህንን ከተማ ወደፊት መዝለቅ ያስፈልጋል። አሁን ያለው ነፃነትና አሁን ያለው አንድነት እኛም ከዚህ በፊትም መተን አይተናል። አሁን ያለው ፍቅር ደስ ስለሚል ይህንን ደግሞ ግን ማስቀጠል አለባችሁ የሚል ነገር ስላስቀመጡልን አባታችንም በዚህ መልኩ ምስጋናዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው ግን ማመስገን የምፈልጋቸው አለ። ዛሬ ሌላ በዓል ነበረ ተደራራቢ የሶማሌ ባህል ቡድን እንዲሁ እንደ አፍረንቀሎ የራሳቸው ከሳምንት ከ15 ቀን በፊት ቢሮ ደርሷል። ኦልሞስት የአፍረንቀሎ 62ኛው ዓመት ስለመጣ ይሄንን መጋራት ስለሌለብን በዓሉ የኛ በዓል ስለሆነ ለሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን በዓል ይጠናቀቅ የሚቀጥለውም ደግሞ ያንን እናከብራሉ ብለን እነሱም እኛን ፕሮግራሙ እንዳይዛባ እኛም ሁለት ቦታ እንዳንበታተን ፕሮግራሙን አስተላልፈናል ስላሉ ለነሱም ሶማሌ ባህል ቡድንም እዚሁ ላይ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ያስፈልጋልና ማሊፊን ከነጄ ነመ ቆደ ነማ ሂምቤኔ ነምኒ ቤታ ወሊንሳሙ ወሊስ ኢንዶርጎሙ ኢሳኒስ ወጋ ጀሃተሚ ለመፋ ወበለየን ኬኛ አራን ተነስላ ሚሊኒየም ፓርክ ዮሐንስ አካዳሚ ረቲ አያነ ቀበንቱራ አያነ ሰንረቲ እንዲስ አከሙን ድርቀመ ኬኛ አሞጊን ወጋ ጀሃተሚ ለማ አፍረንቀሎ አያነ ዋን ቀቡፍ ጀቻ ሰገንታዋ ወሊረዱ ፈጀቻ ኑቲ ቶርባን ዱፉ ደበርሲና አያኒ ኩን አሞ ኸይሱሞኒኒ ሰዋን ዱፈኒ ጅራኒ ጀቻ አያኒ ኩን አከ ኸበጅኑ አረዶኒኒስ ቶርቤ ዱፉ ኢሳን ረቲስ አርከምኔ አያነ ከነውሊን ከበጁዳፍ ነመ ቆደ ሲኻይ ቆደ ኻዩንስ ጋር ሂዳ መቃ ኺያፊ መቃ ኺሳፉ አፍረንቀሎ አከሱመትሌ መቃ ሐዋሳ ቡልቺሳቲ ኤዱና ገለቶን ፈዳን ጀቹን በርባዳ ኡልፋዳ ገለቶማ galatooma ulfaadha isin jenna kabajamoo kantiibaa kenna asumatti dhaabnee jirra erga fuutiin okkolchaa jecha hannaa bulchiinsi qopheessee jira san akka isaan nu hannan godhuudhaafi Kadir akka nu dhaleessu jenna bakka kabajamoo kantiibaan iddoo jirutti hanna qulfii dhahannin adura galatooma ulfaadhaadha reefuun tana hannaan suuraa hannamtee jirtiiti furtuun goojjoo Afranqalloo adara jechuudhaan kabajamoo kantiibaa keenyatti kennameeti kan jiru hunooyi adaraa isaanii qeebalaniiti jiran kabajamoo kantiibaa bulcheen durre mee amileen mee horaa bulaa galatoomaadha itti aansuudhaan kannaa bulchiinsi keenya qopheesseetu jira keessummoota keenyaa fi Dr. Abdusamad Kabiraa
Dr. Abdul Samad harka dawaa hannaa bulchiinsi keenya maqaa keessaniin Global Networkiif bulchiinsaa kanneen fi beekumtii waan bareedaa waancaa bareedaa galatumaa jennaan ulfaadhaadha itti oofnaa kabajamoo obbo Ibraahimii fi kabajamoo obbo Harbii kantiibaa keenya cinatti kannaadhaaf kan ol baatan ta'a kannaa tana waliin kanninaa jaan kantiibaan kennaa galatoomaa jennaani harka dawaa naa geggeessaa harka dawaa akka bulchiinsatti kannaadhaa horaa bulaa jennaani እናመሰግናለን ገለቶማ ኡልፋዳ ጀና ባባ ኬኛ ከሬፉ ሀሰዋ ኑፍ ጎዳን ኦቦ እስማኤል ሙመት ቀጭሉ ተርከና ዳዋፊ ሀና ቡልቺንሳቲ ቀቀኒ አከ ሀና ተና ቡልቺንሲ ኬኛ ለርከና ዳዋዳፍ kabajamoo obbo Ismaa'il tuuta afran qalloo kanneen hundeessan keessaa abbaa keenya kan lubbuudhaan jira jechuudha. Galatooma. Hannaa bareedduu. Dooktar kantiibaa itti aanaa kantiibaan keenya banaati jiranii. Waaw. Hundeessa afran qalloo Fayyadai Amile Dr. Abdul Samad Kabira Galatoma Dr. Abdul Samad Kabira Galatoma jennan kanna deessanii fi ammas akkanumatti kanna jaaltu Ahmad Tayyib Sangko Boytani Dardarota Ali Gafasani Manguddo Warran Tana Ewas Ahmad Tayyib harkan ada wadah Amilin Afran Allo hundeessanii amata 62 huno hundeeffama isaatiifan kabajaa jirru jechuudha horaa bulaa nuuf ulfaadhaa umrii dheertuu umrii dheertuu ammallee waaw waan bareeda kabajamoo obbo Ibraahim Yusuf kabajamoo aanaa kantiibaa Harbii fi kanumatti kabajamoo kantiibaan keenya Katiib Jawaar eessummoota mee harki eessa jira ililbeen waaw akkamitti irraa tola fayyaa naadiyaa itti aansuudhaan Eliyaas Abdullahi
Elias Abdullahi Takais Sabo warra hubbaa miilaatiin beekame. Elias Abdullahi Sabo taphataan tuuta biyya Giriik dirree dhawaa dhufee waggaa taphatu eegesaa yaa'an boodatti bifa sanii kan taphatu Sabo jechuun kan maqaa moggaafameef jechuudha. Taphataa tuuta biyya Turkii taphataa tuuta biyya Giriik galatoomaa jennaan fayyaanaa jaa galatoomaa bulchiinsi dirree dhawaa beekomtii kana itti aansuudhaan Abdul Basit Raabsaadha. Mee hamileen Abdul Basit Raabsaadha mee harki Wow, merci Melvin. Wow, namatti tola. Hamayida, wallisa keenya kareefu. Mahadi Sheekha. Haram manni baagataa eessa jaaniin gaafatan. Ni beeka garan. Badhaasni araddaa duwwaa saddeet qopheesses ni jira. Kanaafuu gaggabaabsineeti xumurra jechuudha. Manni abbaa gadaa beeka garaanii jaanii gaafatan ni beeka garaanii. Haqni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Mana abbaa gadaa jeewaa wallisee jecha abbummaan gadaa yoo kanneen irra tolu. Abbaa Gadaa Abdurrazzaq Ahmad Hassan kantiibaan keenya qaawni hundinuu akka eenyu akka ta'e yommuu kana waltajjii irratti nutti himan jechuudha. Kanaafuu waan abbaa gadaa abbuma gadaatii kannaa jaan mee hamilee fi ilbee fi harki Mahadi Sheekha kabajamoon abbaan gadaa Afran Qallootii fi kantiibaan keenya bifa kanaan Araddaa duwwaa saddeet badhaasa qopheessanii jira. Gamana nu kota araddaa duwwaa saddeet daddafa. Araddaa duwwaa saddeet badhaasa qopheessanii jira daddafa. galatooma ulfaadhaadha kabajamoo kantiibaan keenya kabajamootti aanaa kantiibaa Abboo Biraayimis badhaasa araddaan duwwaa saddeet qopheessitee kana isinis kan dhufanitanii badhaasa kana sadeenuu kan fuudhu baabaa keenya obbo Ismaa'il Muhammad isaanii fuudha sadeenuu akkas jaamee waan natti himamee fi achi deebi'anii sadeenuu isin fuutan. Inni tokko suuraa barreessaadhaatii fi walalaadhaa Abubakar Muusaadhaati. Abubakar Muusaa abbaa waltajjii walalaa kan yeroo sanitti bani. Wow, dargaggeessa Afran Qalloodha. Gaazexeessa
jechuun rakkoo ture san keessatti diraamaa garaagaraatii fi goofata asoosamaa fi hojiilee garaagaraa dhiyeessuudhaan reediyoo Hararitti sagantaa afaan Oromoo qopheessuudhaan kan beekamu gaazexeessaa bira dabre immoo waloloo Ali Birraa duuba dhaabbachuudhaan sirboota Ali Birraa irra guddaa isaa kan barreesse Abubakar Muusaati magaalaa Harar keessatti xiyyiitiidhaan ajjeesaniiti addunyaarraa akka godhan galatoomuu kan ta'egaa saba kanaa jecha kanaafuu namoota Abubakar Muusaa yaadachuu bira dabranii maatiin isaa kan akka malee facaan arlee waan jiran jecha isaan cinaa sirraa dhaabbattanii gamanumaan yaada kiyyaan isinii dabarsa. Galatooma. Ammas deebi'uudhaan suuraa tuutaa afran qalloodha. Bosmaan ammas kan nuuf qeebalan ta'an jechuudha. Isaanumaa qeebala. Suuraa tuutaa afran qalloodha ammas. Mee irraa. Mee suuraalee tana laalaa mee ililmee fi suuraa miseensota tuutaa afran qalloodhaati. Suuraan tuutaa suuraa bara 60 keessa kan ka'e jechuudha. Waaw dargaggoo yeroo san ilaalaa. Galatooma. Itti aansuudhaan. Mana takkaayis goojjoo ganama kana kabajamoo kantiibaadhaa fi keessummoota biraatiin bifa haaraan miidhagee eebbifame teessoo qabsoodhaa kan taate hoogganaa keenya kabajamoo kantiibaa bulchiinsa dirree dhawaatiin murteeffameen kan goojjoon tun gara hawwisoo ammaan tana furan qalloodhaa garas kan deebitee haaraan ijaaramte jechuudha. Kanaafuu hooggantoota keenya hunda nu galatoomfachuu qabdan isaan kana jechuudha murtii isaaniitiin. Keessummaa takka. Hotu. Galatoomi jennaani. Intala Abdusalaam Hajii Muusaati Aniisaan kanaafuu gara waltajjii noqotu Aniisaan. Aniisaa galatoomi jennaan. So itu akhirnya sore garu emosional itu kok. Galatoma aja. Guya khane itu ego sore. So khane aku bisa sore ego sore. Aga bilisuma khane behave. Allah terpinja. Kenapa? Galatoma jaga. Wareegama abbootiin teenya nuuf hamalteeniga arraatana kan guyyaa arraatana hundi keenya qomool qabannee haasawaa jirru tanaafuu abbaan isiidhaatis isaan keessaa takka jechuudha. Nadiirraa hedduu galatoome. Obbo Sulaiman Yusuf gara waltajjii as keessa Obbo Sulaiman Yusuf. Dabarsa anggota kenal dabarsa. Asal apa itu mudah deh sabar. Aja matan aku pun cakap lagi ni. Abodi binti kenapa tu? Ini nak kali berarti. Kau mana beta? Asal. Chandro itu kita kan akan mau guna lah. Agaknya mana kenapa? Tapi ni mau jadi kan. Dia kan Jogonggara
hojjetameetu jira. Kanaafuu nuti gama keessaniin osuma isin jirtanii dhiifama gaafachaa abboon keenya yaada isaa gabaabsee haa nu dhiyeessu. Dhiifama wanni baabaa ol baasneef goojjoo tana keessa suuraan isaa hawwisoo tana keessa warra lubbuun jiru isaan lameen waan ta'anii jecha inni as keessa footoo kana takka takkatti waan beeku maqaa keessanii fi maqaa bulchiinsaatiin dhiifama isaan gaafachaa tanaafuu waan itti dhaggeeffamee fi kanneen akka nu ibsu anummaa yoon gaafadhee irra jira galatooma. Kabajamoo Khadir hedduun si galateeffadha. Waa hedduu agartaa ijji gamaa gamana laala. Dhugumatti hogganoota akkanaa argachuun hedduu ni jabaata. Kanaaf jecha hedduun isin galateeffadha. Kaabinee hundaahu galatooma qabda. Taswiira kana Ahmad 40 oliin eege malatti harka kiyyarraa facaase. Seenaa camtuu isinitti jira guutaa kana dhaggeeffadha. Katabbiisni qaba gama duubaati. 1972 ka'e taswiirri kun. Eenyu kakaase Baabulaal. Mana kana koomitee ijaare keessaa miti tokko. Malee hundaa miti. Manni kun kan ijaarame tiimwoorkii. Qotee bulaa naannoo Diredawaa. Koominitii hunda biyya Diredawaa keessa jiran. Nama biyya alaa. Amaara, Somaalee tokko osoo nafi walirraa fudhatanii jiran. Kanaaf jecha seenaan kun akka fuula duraaf jiraatu ka godhan koominitii Diredawaa hundaahu galata qaba. Kaayyoon isaa biyyattii tana diiguu osoo hin ta'in biyya ijaaruudhaaf rakkata. Maccaaf tuulama maaliif wanta jedhamu maaliif itti foolaa inni jedhamu maccaa tuulamaatti barra akkuma afran qal'ootti ilmaan Oromooti. Oromummaa himachuun wanjalaa miti. Oromummaadhaan wanjala jala buutu wanjala. Kanaaf jecha gamanatti hin deebi'aa dhiifama naa godhaa kaabinoota. Adeeroon akka jedhanitti goojjoo tana sababii sablammoota hunda biqilaa kan taane ijaarree walitti. Eeshi. Kan duraa kun fotoogiraafni ana. Kan duraa kun ana. Itti aanee Abdurrahmaan Laazimaati. Itti aanee Haji Musa Umar laga harreedhaa irraa oliin namni kuni immoo Abdusalaam Haji Musa abbaa intala kiyyaa kuni Baalambaraas Ahmad Toofiq kuni Ismaa'il Galmoot kuni Baalambaraas Ibroo Ahmad kun takaalootaa qabu kuni Mahdiidha Mahdiin amma Los Angeles jira biyyan jiru ganda qoreeti kuni duraataa keenya Alii Gorbeeti. Hedduu nama jabaa ture. Kunis Ismaa'il Abduriis Ismaa'il Ahmadeeti. Akka nasiibaatti taswiira kana keessa obboleessi kiyya Ahmad Raabsaa innis goota miseensi keenya ture hin argamne. Idriis Abdulleessas keessatti hin argamne. Mahamad Ibrahim Wadaa hin argamne. Ibrahim Abdullaahi Injineer as keessatti hin argamne malee jarri hundinuu warra kana keessa jiru. Warra baankii keessa dalan, warra gartee samantariyaa dalan, warri gartee siraasiyaajonni kotoonii hundi isaanii namni keessaa qoodan fudhatiin hin jiru. Kubbaanaati. Kanaaf jecha gaa hundi Diredawaa gaafa sanii qoodarraa fudhatanii jiran. Amma isinoo carraa bareedaa qabda. Nuti galmeen hin dabarsine, afaan hin dabarsine, suuraan hin dabarsine. Har'a elektiroonii guddatee jira. Kanaaf jecha seenaa kan nurraa fuutanii ijaaramtanii duubaa fi dardarrii seenaa afran qalloo dhaloota duraa boodaatiif dabarsuu qabdanii kanumaan jaa itti deebi'ee kabajamoo hedduu si galateeffadha. Wanni as baasneef seenaan isa harka turte nama akkanaa irraanfachuu hin qabnu tanaafuu irra deebisnee ammallee dhiifama gaafanne galatooma. Kanaafuu nama manguddoo galmee seenaa ta'an keessaa isaan guddaadha. Kanaafuu gaazexeessonni keenya abboo kana fayyadamtanii information sammuu isaa jiru gara hawaasaatiin akka geessan abdiidhaan qaba. Kanaafuu ammumaan tana xiyyeeffadhaa jechuudha. Hundi keessanuu nu tattaadhaa galatoomaa isiniin jecha. Hedduu galatoomaadha. Sagantaan teenya tan arraan tana
qopheessinee gama keessaniin geenye. Tan hawwisoo tuuta baandii muuziqaadhaa afran qallootti yaadachuudhaaf warraan tana qopheessine. Tana fakkaatti hundi keessan waan asitti argamtaniif baay'ee galatoomaadha. Keessummoota keenya kan kabajamtoota gaggeessineeti. Eegas booda immoo nuti. Egaa qophiin hundeeffama afran qalloo. Abbo Sulaiman Yusuf warra gaafa san jiru keessaayis as nu idduudha jiranii kabajamoo kantiibaan keenya isaanis as bahanii haawaan itti dhagahamu erga jiraataniifu ni jiranii mee toleeyyeen jiraniiti kanaafuu keessummoota keenya gaggeessine eegas booda nuti itti aannee gargar gallachuudha. Kantiibaa bulchiinsa Dirreedawaa akkasumas hooggantoota keenya kan olaanoo kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf obbo Harbibuu itti aanaa kantiibaa isin hundaa'uu hedduu isin galatoomfannaa nagayaan nu jiraadha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jenna sagantaan teenya keesseedhaa fi DJ Juice